Akkam bultan hordoftoota chaanaalii kanaa. Oduuwwan BBC Afaan Oromoo irraa arganne akka armaan gadiitti qindeessinee jirra. Nu hordofaa. Chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatiina. Uummanni Irreecha akka ija isaatti eeggachuu qaba jedha Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa. Irreecha onkololeessa 3 fi 4 magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutti kabajamuu irratti yaada BBC'f kennanitti itti gaafatamaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deessisaa uummanni Oromoo ayyaanicha akka ija isaatti eeggachuu qaba jedhu. Oromoon kan kaleessa sirni nama nyaataa harkaa balleessaa ture har'a immoo harkuma isaatiin akka of harkaa hin balleessine kunuunfachuu qaba. Ayyaanni mallattoo nageenyaa fi tokkummaa ta'e kun kan Oromoo bara hedduuf eegee asiin ga'e ta'uu kan dubbatan obbo Kabbadaan duudhaa isaa qofa eegee akka kabajamuuf hunduu hojjechuu feesisaa jedhan. Ergama adda addaa kan qabaniin ajandaa garaagaraa waamamuu akka hin qabne namni Oromoof quuqama jedhu hunduu karaa nagaa fi duudhaa ganamaa eegeen akka kabajuuf dhaamsa dabarsanii jiru. Itti gaafatamaan kun mootummaa federaalaa fi Oromiyaan haalaan qindaa'anii karaa nagaa fi milkaa'aa ta'een akka kabajamuuf hojjechaa jiru jedhan. Akka obbo Kabbadaan jedhanitti Irreecha kanaan dura keessattuu bara darbe kan magaalaa Finfinneetti kabajames haa ta'u kan Bishooftuu foolleewwan hedduminaan ramaduun nageenya uummataa kabachiisuu irratti hojjechaa turan. Akka magaalaa Finfinneetti foolleewwan 20,000 ta'an Irreecha bara darbe ramadanii akka turan abbootiin gadaas ibsanii turan. Foolleewwan hawaasa Irreechaaf ba'etti dhiyaachuun sakatta'insa gaggeessuun iddoo Irreechaatti nageenyi waaraa akka dhufuuf ga'ee olaanaa gumaachaa jedhu namoonnis. Baranoo ga'een foollee akkami moo qaamolee nageenyaa qofatu nageenya eega isa jedhamanii gaafatamaniif obbo Kabbadaan akkas jedhan. Bara kamiyyuu qaamni nageenyaa biraa hafee hin beeku. Foolleen qaamolee nageenyaa deeggaruun namoota karaa qajeelchaa turan. Magaalaa Finfinnee kana keessatti foollee qofaan nageenya eegsisuun hin danda'amu jedhan. Magaalaa Finfinnee keessa qaamni fedhii adda addaa qabu kan muuxannoo qabuu fi maallaqni ramadamee fi hojjetu jira kan jedhan obbo Kabbadaan kun qaama leenjii ogummaa qabuun eeggamuu qaba jedhan. Qaamoleen hokkara uumuun uummata walitti buusuuf socho'an magaalaa kana keessa jiraachuun qaamni nageenyaa adda baaseera jedhu. Maallaqni guddaan kaffalamee fi hojjechaa jiru. Kana to'achuuf qaama nageenyaa ogummaa qabuutu barbaachisa. Foolleen akka duudhaa Irreechaatti ni hirmaata. Garuu hojiin nageenya eegsisu abbummaadhaan kan qaamolee nageenyaati jedhu. Lakkoofsi nama hirmaatu akka duraanii miliyoonota waan hin taaneef haga kana uummata karaa qabsiisuus akka ta'uudhaaf hojii guddaan jiraatu jedhu. Lakkoofsa namoota hirmaatan wal qabatee komiin erga dhaga'amuu eegalee bubbuleera. Kana irratti kan gaafataman obbo Kabbadaan Irreecha irratti namoonni hirmaatan kan ayyaanota kaanii gadi hin ta'uu jedhu. Lakkoofsi namoota hirmaatanii kan abbootiin gadaa murteessanidha. Inumaa kan isaan murteessan irra daballee odaa salgan irraayyuu namni akka hirmaatu nutti himaniiru. Kumaatamaan namni ni hirmaataa jedhu. Uummanni Oromoos uummata duudhaa beeku, uummata abbaa gadaasaa dhaga'u waan ta'eef ajaja darbe qalbeeffatanii hojiirra oolchuu jennee abdannaa jedhu. Namoonni hedduminaan ni argamu jedhanii akka hin tilmaamnes ibsaniiru. Gabaasa Human Rights Watch irratti maal jedhu? Gabaasa dhaabni mirga namoomaa falmu Human Rights Watch humnoonni nageenyaa obsaa fi of qusannaa guddaa gochuu qabu jedhuun baase akkamiin ilaaltan jennee gaafanneef nageenya lammiilee keenyaa kan eegnu qaama biraan ajajamne osoo hin taane dirqama waan qabnuuf jedhan. Nageenyi qaamolee nageenyaa qofaan hin mirkanaa'u kan jedhan obbo Kabbadaan namni Oromoof nan yaada jedhu nagaan akka kabajnuuf waamicha dabarsuu qaba jedhan. Rakkoon bara 2016 Irreecha malkaa Harsadii irratti uumame akka hin deebineef hunduu itti gaafatamummaa guddaa qaba jedhan. Qaamoleen gamaa gamanaa Irreecha irratti mormii waamaniif akka irraa of qusatan dhaaman. Dhaabbanni kamiyyuu gabaasa baaseef osoo hin taane mootummaan dirqama waan qabuuf nageenya ni eegsisa kan jedhan obbo Kabbadaan qaamoleen mootummaa federaalaa hanga naannootti walitti qindaa'anii koreen dhaabbatee iddoo hundatti Oromiyaa guutuutti hojjechaa jiru jedhan. Irreechi ayyaana guddaa waggaa waggaan Oromoon miiliyoonotaan irratti hirmaatan ta'uu kan ibse Human Rights Watch kan baranaa kun garuu muudamni tasgabbii dhabuun yeroo Oromiyaa keessatti cimaa jirutti gaggeeffamuuf jira jedheera. Waxabajjii 29 artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun hordofee hokkora uumameen namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu
qabeenyi guddaanis manca'u akkasumas namoonni qe'ee irraa buqqa'uu kan eere dhaabbanni kun namoonni ajjeefamanis gariin humna nageenyaan kaan ammoo namoota siivilii yakka keessatti hirmaataniinis ta'uun ibseera Human Rights Watch. Kanaan wal qabate mootummaan namoota siyaasaa bebeekamoo hokkara uumame keessatti hirmaataniiru jedhuun himatu dabalate kumaatamaan namoota hidheera akka dhaabbanni jedhutti. Taatee bara 2016 malkaa Harsadiitti mudate lubbuu namoota hedduu galaafate kan eere Human Rights Watch sanarraa eegalee haga ammaatti irreechi iddoo ilaalchi siyaasaa itti calaqqisu ta'eera jedha. Mootummaan sodaa weerara koronaa vaayirasii jecha akkuma ayyaanota kaan irratti uummanni akka hin heddummanne dhorke irreecha irrattis murtee wal fakkaataa dabarsuun waan dabaa qabu miti jedha. Garuu haala amma jiruun uummanni hedduminaan irreecha baranaa irratti argamuunsaa waan hin oolledha jedha Human Rights Watch. Uummannis mufiif komii yeroo ammaa qaburraa kan ka'e mormii dhageessifachuu waan danda'uuf wayita kana mootummaan tasgabbaa'uu qaba jedheera Human Rights Watch. Mootummaan taatee bara 2016 raawwate irraa barate qaamoleen nageenyaa akka obsanii fi of qusatan akkasumas uummanni bilisaan ayyaana isaa akka kabajatu gochuu qabas jedheera Human Rights Watch. Haala siyaasa Itoophiyaa keessa yeroo ammaa jiru ilaalchisuun ibsa kan baase paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO balaa sodaachisaa biyyattii mudachuu malu hambisuuf marii dhugaa irratti hundaa'etu barbaachisaa jedha. Mata duree marii dhugaa biyyaalessa bara haaraa jedhuun ibsa baase keessatti marii dhugaaf waamicha dhiyeesseera paartiin kun. Hoogganaan liigii dargaggoota KFO obbo Addisuu Bullaallaa waamichi kun kan barbaachiseef bara haaraa kanatti filannoon ni gaggeeffama jedhamee waan jiruuf sanaaf ammoo waliigalteen biyyaalessaa waan barbaachisuufi jedhu. Yoo dhugumaan ga'een paartiileen qaban kan itti amanamu ta'e nageenyi dhufe uummanni tasgabbaa'ee ce'umsi gara dimokiraasiitti taasifnu yoo dhugaan kan barbaadamu ta'e jenneetu mootummaaf waamicha kan dhiyeessinee jedhu obbo Addisuun. Paartiin KFO yeroo hedduu marii dhugaa fi haqaa jechuun irra deddeebiin kan kaasu marii yeroo ammaa biyyattii keessatti gaggeeffamurraa akkamiin adda ba'a kan jedhuuf obbo Addisuun wayita deebii kennan mariin dhugaa haqa uummataa fi dhugaa biyya keessa jiru saalfii tokko malee waliin dubbannee dhugaa irratti wal ta'uu qabna kan jedhudha jedhan. Fakkeessaa fi gowwoomsaan uummata sobanii biyya kana ceesisuun hin danda'amu kan jedhan obbo Addisuun. Osoo uummanni sababa siyaasaa ilaalcha dhugeeffannaa isaatti adamsamee jedhamu osoo paartiileen siyaasaa adamsamanii bakka qabeenyi uummata qisaasamaa fi saamamaa jirutti mootummaan piroojeektoota mimmiidhagoo namoota muraasa fayyadan ijaaranii bashannanni halkanii fi guyyaa gaggeeffamu ce'umsa fiduu jedhan. Ibsa paartiin KFO baase keessatti balaa sodaachisaa kan jedhu irra deddeebiin ka'eera. Kana maalirraa kaatanii jettan jennee obbo Addisuu gaafanneerra. Uummanni biyya kanaa yeroo kamiyyuu caala qaamolee mootummaa seera baasan hojiirra oolchanii fi hiikan irraa abdii kutatee jira. Haqi uummataa mana murtii keessa siyaasa keessa osoo hin taane afaan qawweetti deebi'ee jira jechuun sodaa qaban ibsan. Kun mataansaa uummata abdii kutachiisee osoo jiru warri sirna durii leellisan ammoo oromummaa cabsuuf socho'aa jiru jedhan obbo Addisuun. Duulli kun miidiyaas ni dabalata kan jedhan qondaalli KFO kun hunda caala ammoo namoota mataa Oromoo ta'an kan Oromoo akka ija isaatti ilaalu wayita ajjeefamanii hidhaman argaa jirraa jedhan. Keessattuu namoonni duree Oromoo ta'anii qabsoo ce'umsaa kana fide finiinsaa turan amma mana hidhaa buufamanii irratti dhaadatamaa jira jedhan. Kun hundi yaaddoo walitti bu'insa sabaa fiduu danda'a jennee yaadna jedhan obbo Addisuun. Kana hundaaf falli guddaan garuu yoo dhugaadhaan filannoo dimokiraatawaa fi haqa qabeessa gaggeessuun barbaachise qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi waliin ta'anii marii dhugaa mari'atanii riifoormii dhugaa fidanii waliin deemuu qabu jedhan. Kanaan alatti immoo afaan qawweetiin walitti geeraruu fi walitti gaarreeffachuun goolama hamaa yoo fide malee furmaata hin ta'u jedhu. KFO'n marii torbee darbe keessatti paartiileen siyaasaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa waliin mari'atan irratti akka hin hirmaannee fi waliigalteen irra ga'ame jedhames akka isaan ilaallanne ibsee ture. Dubbiimaan paartii biyya bulchuu paartiin badhaadhinaa Biqilaa Hurrisaa mariin akkanaa rakkoo yeroo ammaa biyya harka qabuuf furmaata ijoodhaa jedhan. Turtii BBC waliin taasisaniin Biqilaan dirreen dimokiraasii yeroo jijjiiramaa dhufe karaa of eeggannoo fi itti gaafatamummaa qabuun fayyadamuu irratti hanqinni tokko jira jedha. Mootummaan dirree siyaasaa bal'isuuf karaa dheeraa akka deemee fi kanarrattis bu'aa qabatamaa akka fidee ture kan ibsan Dr. Biqilaan dirree siyaasaa bal'isuun murannoo fi carraaqii mootummaa qofa osoo hin taane gahee qooda fudhattoota hundumaa barbaadaas jedhan.
Itti gaafatama waajjira KFO obbo Xurunaa Gamtaa immoo marii sanarratti yeroo 2-3 hirmaatanii bu'aa uummataa buusuu waan hin dandeenyeef akka keessaa ba'an dubbatan. Amma immoo KFO'n marii dhugaa fi haqa qabeessa akka barbaachisu leellisaa jira. Seerri adaba yakkaa waggaa 60 booda jijjiiramuuf jedhu maal of keessaa qaba? Seerri adabbii yakkaa Itoophiyaa waggoota 60tti siquuf hojiirra ture akka fooyya'uuf wixinee labsii mana maree bakka bu'oota uummataaf akka ergu manni maree ministeerotaa walgahii isaa fulbaana 16 bara 2013tti gaggeeffateen murteessuun isaa ni yaadatama. Hojii seeraa kana fooyyessuu walakkoota 1990moota irraa jalqabee hojjetamaa turuusaa ogeessi wixinee seeraa kana fooyyessuu keessatti waggoota 10 hirmaatan obbo Muluu Warqii Miidhagsaa BBC'tti himaniiru. Seericha fooyyessuuf maaliif barbaachise? Sababiiwwan seerri akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1954 irraa kaasee hojiirra oolaa ture kan jijjiiruun itti barbaachise keessaa muraasa obbo Muluu Warqii BBC'tti akkasitti himan. Bara 1987tti erga heerri mootummaa federaalawaa ragga'een booda piroojeektiin seerawwan turan heera biyyattii wal simsiisuu jedhu tokko eegalamuusaa ogeessi kun ni dubbatu. Piroojeektii kanaan seera yakkaa fi seera maatii dabalatee seeronni hedduun fooyya'aniiru. Seera adabaa kana keessattis seeronni gosa 2 jiraachuun kan himan obbo Muluu Warqii isaanis seera bu'uuraa fi dambiiwwan sirna seeraa ta'uu ni himu. Maalummaa seerotaa kana ilaalchisee seerri bu'uuraa kan mirgaa fi itti gaafatamummaa labsii yoo ta'u, dambiiwwan sirna seeraa immoo kan ittiin seeronni labsaman kunneen hojiirra ittiin oolfamanidha jedhu. Kanaafuu kan amma akka fooyyeffamu taasifameef sirni seeraa yakkaa ta'uu dabaluun himaniiru. Biyyattiin seera adabaa yakkaa kana kan fooyyessite akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1996 yoo ta'u, amma kan fooyya'u sirna seera yakkaa fi dambiiwwan ragaan kan seera yakkaa raawwachiisanidha jedhu ogeessi kun. Seerri haadha ta'ee waan fooyya'eef sirni seericha fooyyeffamuu qabaata. Siriyyuu ni ture jedhu. Hanga ammaatti ittiin hojjetamaa kan jiru seera adaba yakkaa bara 1954 baheeni. Labsiin waggoota dhiyoo asitti bahan seerota sirna mataa isaanii qabatanii akka dhufan kan himan obbo Muluu Warqii. Kanaafis labsiiwwan seeraawwan farra malaammaltummaa fi seera farra shororkeessummaa akka fakkeenyaatti kaasu. Kanaafuu yoo labsiin yakkaa haaraan dhufanitti seerri sirna muummee fooyyeffamuu qabaata. Kana ta'uu waan dhabeef seerri sirna yakkaa akka bittinnaa'u taasiseera jedhu. Gochi amma yaadame kana hambisuuf akka ta'es ni dubbatu. Dhimmoota seerota sirnaa jijjiiruuf ittiin barbaachisan keessaa tokko seerota sirna bittinnaa'aa kanneen walitti sassaabuu fi seera sirna hunda haammataa ta'e bakka tokkotti akka jiraatu gochuudhaaf akka ta'e ni eeru. Wixineen seeraa kun hojiirra yoo oolfamu hojiiwwan irra caalan poolisii fi abbaa alangaatiif kennuun dhiibbaa mana murtiirra jiru ni hir'isaa jedhu. Akkasumas yeroo shakkamtoonni fi himatamtoonni osoo haqa hin argatiin turan ni hir'isa. Sadarkaa sadaffaatti immoo poolisii shakkamtoota hidhee qorannoo taasisurra qorannoo xumuree to'annaa jala akka oolchuuf gargaaraa jedhu obbo Muluu Warqii. Seerri fooyya'u waan haaraa maal qabatee dhufa? Isaan keessaa falmii balleessaa seera adaba yakkaa fi wixinee labsii seera ragaa kana irratti hojimtaatiiwwan kanaan dura seera biyyattii keessa hin turre dabalamuu himu. Isaan keessaa tokko falmii balleessaa yookiin piil bargeeningidha jedhu. Falmii balleessaan sirnoota haqaa cimaan keessatti bal'inaan hojiirra oolfaman kan jedhan obbo Muluu Warqii. Abbaan alangaa nama tokko irratti himannaa namni sun yakka raawwachuusaaf ragaa gahaa yoo qabaate shakkamaadhaan yakka raawwachuu amanii murtee hanga kanatti sirriitti murtaa'aa jedhee walii gala. Kunis adeemsa mana murtii jalaa kan darbudha. Abbaan alangaa marii erga taasisee booda mana murtii geesseeti kan raggaasifamu. Sababiin isaa namni tokko yakkamaadha jedhamee murteen irratti kennamu mana murtii qofatti waan ta'eef marii abbaa alangaa waliin taasifamuuf mariin kunis sirna eegee taasifamuusaa manni murtii mirkaneessuu qabaa jedhu. Wixineen falmii balleessaa kun yoo taasifamutti ogeessi seeraa bakka jirutti akka taasifamu ibsu. Himatamaanis dhimmi isaa erga mana murtii ga'ee booda adabbii hir'ate irratti akka murtaa'us himaniiru. Inni kan biraa sirnoonni haqa aadaas iddoo ni argatu. Qajeelfamoota abbaa alangaa waliigalaa baasuun dhimmoonni muraasni sirnoota haqa aadaatiin ilaalamuu akka danda'a seerni sirna haaraa ni ka'a jedhu ogeessi seeraa kun. Fakkeenyaaf hawaasa tokko keessattis namni tokko yoo nama ajjeese mana murtii deemee erga itti murtaa'e hidhaasaa xumuree baheen booda araarri yoo hin taasifamne miidhamaan haqa hin arganne jedhamee yaadama.
Kanaan haqni kennamuusaa beekuu waan hin danda'amneef labsiiwwan mirgoota namummaa hamma hin cabsinetti sirnoonni haqaa aadaa furmaata kennuu akka danda'aniif hojimaanni haaraan ni beeksifamaa jira. Kana keessatti maaltu jijjiirame? Mirgi wabii yeroo beellamaa fi akkaataa adabbiin itti raawwatamu irratti jijjiiramni akka jiraatu dubbatu obbo Muluwarqi. Mirga wabii keessatti ogeessi seeraa obbo Muluwarqi dhimmi mirga wabii dhimmoota falmisiisaa ta'an of keessatti kan qabatedha jedhu. Wixineen seeraa haaraa kunis dhimmoota falmisiisoo ta'an ifa gochuuf akka hojjetu ni himu. Biyya keenyattis yeroo baay'ee mirgi wabii kaffaltii maallaqaatiin eeguun kan baratamedha. Beellama yeroo qorannoo poolisii shakkamaa to'ate irratti qorannoo taasisu irra deddeebiin mana murtii yeroo qorannoo yoo gaafatu ni mul'ata. Seerri sirna asiin duraa jiru yakkoota biroo irratti yeroo qorannoo guyyoota 14 yakka shororkeessummaaf ammoo yeroo qorannoo guyyoota 28 hayyamoo akka danda'u ibsa. Ta'us garuu seerri duraa daangaa hin qabu. Yeroo hamma kamiif qorannoon guyyoota 14 kan kennamu kan jedhu irratti daangaan hin jiru jedhu. Seerri haaraan garuu yakkoota gadi aanoo giddu galeessaa fi olaanoo jedhu sadarkaa baasuun guyyoota qorannoof daangeffama baasuu isaanii dubbata. Inni kun gama mirga hidhamtootaatiin yoo ilaalamu gaariidha. Fakkeenyaaf yakka giddu galeessaaf poolisiin si'a 2 caala yeroo qorannoo gaafachuu hin danda'u. Hamma danda'ameen shakkamaan tokko qabamuusaa dura poolisiin ragaa gahaa akka taasisuu seera godhudha. Hojimaata shakkamaa to'atanii ragaa barbaaduu jijjiiruu qaba kan jedhu uuma. Akkaataa adabbiin itti raawwatu. Seera sirna asiin dura akkaataan adabbiin itti raawwatamu irratti wantoonni ifa ta'an hin jiran. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee hojiirra oolfamuu baatus adabbiin du'aa manneen murtiitti akka dabarfaman himu ogeessi seeraa kun. Adabbiin du'aa kun haala kamiin raawwatamuu qaba? Namni adabbiin du'aa irratti murtaa'e murtee kana gara hidhaa umurii guutuutti hin jijjiiramneef yookiin murteen du'aa osoo hojiirra hin oolfamin yeroo hamma kamii turuu jedhu irratti seerri haaraa akkaataa murteewwan kunneen hojiirra oolfaman qabatee jira jedhu. Dabalataanis adabbii maallaqaa fi hidhaa irratti akkaataa itti raawwatamaniif murteen ifa ta'e godhameera jedhu obbo Muluwarqi BBCtti kennamu.